Fejjiragaa Chuntaan matan darani Wakan gara ji'aatti jijjiiramuudhaan Ji'nis gara torbaan jijjiiramuudhaan torbaanis gara guyyaatti guyyaanis gara sa'aatiitti sa'aatilleen gara daqiiqaatti daqiiqaan gara sakandii jijjiiramuudhaan guyyaan namuu hawwiin eegaa ture guyyaa hundi keenyaa hawwiin eegaa turre kunoo dhufee jira guyyaan sanis kunoo kana assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kabajamtoota jaalatamtoota ustaazota fi akkasumas barattoota markazoota adda addaa keessatti argamtan cufti keessanuu salaamanni keenya kan kabajaa fi jaalala kan onni irraa burqee bakka isin jirtanitti lagaa gaara qaxxaamuruudhaan qilleensa shabakaa jedhamu yaabbachuudhaan imoo zuum waastaappi feesbuuka keessa qaxxaamuruudhaan bakka isin jirtani gurra keessan isinii haabuu isiniin janna hojiiwwan dachee kan tahan kan jireenya ofirraa jijjiiruudhaaf biyyaa baadii biyya namaa taa'uudhaan yeroo adda addaatti dararaa adda addaa arkuudhaan tanumaa wajjin diin keenya gadi dhiisnu jechuudhaan diin isaanii qabatanii addarsul awwal jechuudhaan rakkoo shabakaatii fi akkasumas rakkoo madaamii dandamachuudhaan addarsul awwal jechuudhaan aliif irraa eegaluudhaan alif laamiin gayuudhaan eebbisa ajaa'ibaatiif qophiirra jiran Aboon irraa rakkatin siifin hima barattoota qaqqaaliif gaarii kan ta'an barattoota markaza Diyaa'ul Islaam kan yeroo dheeraadhaaf toora imootiin barachuudha Jarraan tanaa eebbisa waa hunda xumuratanii gammachuu addaati fuula isaanii irraa ifaa barsiisaan barattoota isaa qaqqaaliif gaggaarii kana qaruudhaan halkanii guyyaan jenne adda addaa ibsuudhaan barattoota isaanii qaruudhaan lammitii wallaala irraa baasuun qaba jechuudhaan namni barattoota qashti qushummee kana barsiise asiin gahe ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaza Diinee Abdiiti yaa maashaa Allah jazaahii jannataan si haa kafalu kunoo barattoonni kan yeroo dheeraadhaaf itti lafa'aa baate laffaa hin tantee hojiin si garsiisanii jiranii gammadisiin janna yaa ustaaza wajji ta'uudhaan ustaaza gargaaruudhaan lafee duudaa markazaa ta'uudhaan yeroo ustaaza shabakaan baase bakka saabuudhaan ijoollee qaraa isanii guyyaa arraan tanaa kanaan Ameerri takkaffaan Samiira Arsii Ameerri lammaffaan immoo Abdu Jabbaar Ameerri sadaffaan Asiyaadha Ameerri afraffaan immoo Shugguxii Siifan Shawaati maal kana qofaa koreewwan yeroo hunda lafee duudaa markazaa ta'uudhaan marii fi akkasumas waan barbaachisu hundaan bira dhaabbatan koreen takkaffaan Doktor Samiira lammaffaan Siifan Ibrahim sadaffaan Shurxaa Aaliyaa Abbuu egaa obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii markazoota adda addaa irratti argamtan akkuma ammaan gammachuu teessan wajji qoodachaa baane gammachuun teenya gammachuu teessanii wal malee hin bareennu hoottaa bareechaa isiniin ja'an horeewwanii fi ameerraan markaza Diyaa'ul Islaam sagantaan tunis kan isin gaggeeffamtu caamsaa 14 Mee 19 Zulqaa'idaa 18 Khamisa oollee halkan jimmataa akka Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 2 irraa eegalti akka Dubaayitti ammoo galgala keessaa sa'aatii 9 akka Saudi Arabiyaatti ammoo galgala keessaa sa'aatii 8 irra waan eegaltu hoottaa qooda irraa fudhadhaa sagantaa kanarratti daa'imwanii fi ulamaa'iwwanii fi ustaazan adda addaa waan hirmaataniif hoottaa qooda irraa fudhadhaa isiniin jannaan yaamuun ulfina hafuun salphina wal argaan keenya markaza Diyaa'ul Islaam